ganama toobbanni galgala badii ganama badii dalanii galgala toobbachuun kun illee hin taatu. Seenaa takkan isinii hima fakkeenya kana fudhadhe namicha tokko ture. Namichi suni namicha maashaallah nama ibaadaa rabbii akkaan abbadu nama salaata illee masjida malitti hin salaatu nama sadaqaa kennatu nama zakaa baasu nama bakka gaggaarii hundatti hirmaatu nama sheekaa fi ulamaa'ii gidduu taa'ee quraana qara'u ka qaraate sullee hin ture jechuudha. So guyyaa tokko namichi kun ka'ee dhukkubsatee masjidarraa hafe. Masjidarraa hafee jennaan saahibni isaa tokko kan akkaan isa jaallatu namicha kana yeroo maraa eegee dadhabee maal ta'ee hafee laata jedhee namicha kana gaafachuu mana isaa deeme jechuudha. Yeroo mana isaa deemu namtichi kun dhukkubsatee siree gubbaa ciisee jira. Dhaqee ulaa dhadhahee intalli namicha kanaa kaatee irraa bante. Kaatee irraa bantee maal barbaadda innaan maali saahibni kiyya tokko yeroo mara kan masjidatti salaata jamii waliin salaannu nurraa hafe maaliif akka hafe baruu barbaadee jedhe. Naani seen jettee seensiftee yeroo ol seenu hiriyaan isaa kun akka malee dhukkubsatee ciisee jira. Deemee gaafatee yeroo laalu laaffattee jirti bakka laaffatee jira namni kun akka malee dhukkubsatee nama fayyuutti tasfaa qabu miti jechuudha. Haaluma namicha kanaa kana ilaalee yaa hiriyaa kiyya yaa obboleessa kiyya jecha laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jettu kan heddummeessii jedhe zim jedhe ija keessa laalee hiriyaan isaa kun ammalleen ashaadaa dhunsiin jedhe shahaadaa kana jabeessii jedhe ammalleen hiriyaan isaa kun zim jedhee dhuma inni isa fayyaatu akkas jedha barisa dhukkubsataadha inni dhukkubsataan kun waan jenne ammallee ijuma keessa laale innaan ammalleen ashaadaa dhuu jedheen jecha laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jettu kana heddummeessii jedheen ammas sadaffaa irratti yaa hiriyaa kiyya jedheen jecha kanaa fi ana gidduu girdootu jirti arrabni kiyya shahaadaa kana dandeessee naaf hin jettu jedheen. Subhanallah hiriyaan isaa kun rifatee maali yaa saahiba kiyya maal taate salaanni kee zakaan kee ibaadaan ati jamiidhaan abbadaa turte rabbiin ati gabbaraa turte miskiinni ati nyaachifataa turte hayawaanni ati nyaachisaa turte beelaan ati nyaachisaa turte dheebotaan ati obaasaa turte sun hojiin kee dalagaan kee gaggaarii sun eessa dhaqee jennaan har'a arrabni kee shahaadaa naa arguudhaaf ture. Namni na hajajuudhaaf nama biratti jaallatamuuf nama biratti kabajamuuf nama biratti beekamuuf jedheetan waan sana godhaa ture. Yeroon immoo masjidaa ba'ee isin biraa bahee dhufee mana koo galee ulaa koo cufadheen ana nama kamrii dhugaa aarsaa shiishaa aarsaa kamrii adda addaa dhugaa ture. Nama wanjalaan guutame nama ziinaa adda addaa dalagaa ture. Ani nama akkasiiti. Yeroo tokko dhukkubsadheen bakkuma nama ciisaa jiru kana ciiseen haadha manaa kiyya waammadheen quraana kiyya sana naa fidi jennaan quraana naa fiddee bakkuma nama ciisaa jiru kana ciiseen dhukkubni hamaan na qabee jennaan quraana sana qaree rabbii kootti boo'ee keessaa rabbii koo kadhadhee maasiyaa koo hundarraa toobbadhee lammata akka maasiyaatti hin deebine rabbii kootii waadaa seenee rabbiin koo dhukkuba sanarraa na fayyisee jedha. Erga rabbiin koo dhukkuba sanarraa na fayyise yeroo muraasaaf qajeeleen ibaadaa kiyya sisumaaf jecha godhaa tureen
ammalleen nafsiyyaan koo na mo'attee jennaan akkuma duraaniitti ibaadaa kiyya waan hunda waan khayrii dalagu namni na arguudhaaf taasifadheen deebi'ee yeroo ammoo kophaatti gale akkuma duraanii kamrii kiyya waan adda addaa dhuguu fi aarsuu eegale. Hojii kiyya badii duraanii rabbiin irraa jibbu sanatti hin deebi'ee jedhe. Ammalleen utuman haala kanaan jiraadhu marsaa lammaffaadhaaf dhukkubni hamaan takka na qabee jedhe. Alumaan dhukkubsadhuun bakkuman amma ciisaa jiru kana nageessaa jennaan bakka kana na fidanii achumaan dhufee bakka kana ciisee jedhe. Bakka kana ciiseen ammalleen quraana naa fidaa jennaan quraana naa fidan jedhe. Quraana sana qara'een boo'ee ammallee rabbii kootiif waadaa seenee lammata akka badii sanatti hin deebine. Rabbii kootiif waadaa seenee toobadheen boo'ee rabbii kiyya kadhannaan rabbiin toobaa kiyyaa fi kadhaa kiyya naa dhagahee toobaa kiyya narraa qeebalee dhukkuba hamaa na qabe sanarraa na fayyisee jedhe. Ergi rabbiin kiyya na fayyise ammas yeroo muraasaaf ibaadaa kiyya rabbiif jecha godheen marsaa lammaffaadhaaf bara ammallee nafsiyyaan kiyya na mo'attee jennaan ibaadaan tiyya dalagaan kiyya khayrii martisiyyuu akka namni na argu taate yeroon immoo ol galee ulaa kiyya cufadhe wanjala kiyyatti deebi'ee jedhe. Badii rabbiin jaallanni sanatti deebi'ee jedhe. Otuman akkasitti jiraadhu dhukkubni hamaan ati amma narratti argitu kun kan bifa kiyya jijjiire, kan qaama kiyya quncise, kan sagalee kiyya fokkisiise, kan zaatii namaa narraa kaase kun na qabee jedhe. Erguman ammas dhukkubni kun na qabnaan of yaadadhee rabbii kiyya yaadadhee bakka algaa kootii nageessaa jennaan na fidanii quraana rabbiillee naa fidaa jennaan naa fidanii jedhe. Akkuma duraaniin boo'ee rabbii koo kadhee toobaa koo jabeessee rabbiin kun irraa fuudha jedheen quraana kana qara'uudhaa ol fuudhe jedhe. Wayitumaan quraana kana qara'uudhaa ol fuudhu ijji kiyya kun waraqaa qulqulluu malee quraana arguu dadhabee jedhe. Kan jiru quraana, kan naaf kennan quraana, kan irratti barreeffamee jiru quraana, garuu anatti waraqaa adii ta'e natti mul'ata jedhe namichi kun. Ni laalee jedhe. Al takka barreeffamni kun wal maree natti mul'ata jedhe. Al takka waraqaadhuma adii kana natti ta'a jedhe. Al takka quraana irratti argaa nan qara'aa fi cinqamaa arrabni kiyya danda'ee naan qara'u jedhe. Qara'uu dadhabee jedhe. Ani nama quraana sammuu keessatti haffazee jiru ergi quraana irraa natti mul'achuu dide tarii agartuu kiyyas qabamee miidhamee jira sammuu keessaan qara'a jedheen nan dhabe jedhe sammuu keessaallee quraanni na bade. Ijji tiyya quraana arguu dadhabde arrabni kiyyalleen quraana san qara'uu dide jedhe mokkoroo gaafa rabbi na mokkoroo isa dhumaa. Sinii galee akkasittiin boo'ee ammas takka ciiseen ol jedhee quraana kana fuudha quraanni gonkumaa natti mul'atu jedhe. Intala kiyya waameen itti kenne ni qaraati jedhe. Argiteedhuma qaraati jedhe. Haadha warraa kiyya waameen itti kenne argiteedhuma qaraati jedhe. Ani garuu quraanni sun gonkumaa natti mul'isa. Seenaan kun seenaa dhugaatii wallaahi wabillaahi. Ana garuu quraanni sun waraqaa adii ta'e natti mul'ata. Garii wal maree ol ka'ee gadi bu'ee natti mul'ata. Ka sammuu keessa jirulleen sammuu keessaa na badee quraana sana qara'uu dadhabeen akkasitti alana dhiiseen boo'ee rabbii koo kadhachuu jammaree jedhe. Achiitiin ciisee akkuma abjuu wayitiin sagalee wayii natti dhagahame. Sagaleen sunis kanaa booda akka rabbiin toobaa isaa irraa hin qeeballee fi akka malee rabbiin isatti akka dallanii jiru. Jallinni isaa daangaa akka dabarte. Yeroo rakkate qofaa akka rabbi yaadatu. Yeroo duroome immoo akka waan duniyaa kanarratti hafu dhugaadhumaan fakkeessaa kanaaf malee rabbiin akka irraanfatee sagalee wahii natti dhagahame mataa kiyya gubbaadhaa jedhe.
eegii sanii guyyaan kiyya geesseetti jedheen shahadaa jechuudhaaf gadi taa'ee jedhe. Quba kiyya ol kaaseen shahadaadhuma kana arrabni koo na didde jedhe. Ofii kootii dadhabeen wallaaleen harkaa bannaan nama waammadhee nan jedhaa na jechisiisaa jennaan namni ni jedha isa namni jedhu sannin dhagaha. Kiyya garuu arrabni waan biraan hin dubbadhaa shahadaa naa jechuu didde arrabni koo. Shahadaa jechuun dadhabee yaa saahiba kiyyaa nama akkasiitiif rabbiin badii akkasiitiin na qixaatee jira. Amma immoo gidduu kiyyaa fi gidduu kalimaa laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jettu kana girdoo namicha lubbuun keessaa baanaan haati warraa fi intalli biraa iyyan. Yeroo inni fiigaa ol deebi'u namicha lubbuun keessaa baatee jirti. Utuu shahadaa hin jedhin jechuudha. Isinii galee utuu shahadaa hin jedhin lubbuun keessaa baate. Waan intinaa fakkeessaa sana irratti kaasee waan kana isiniif hime obboleeyyan hunduma keenya iyyuu rabbi nu haa qajeelchu. Namni gariin asirratti na argaadhumaaf fakkeessaadhumaaf nama waan khayrii dalagu fakkaata. Namni gariin immoo dhugaadhuma isaa khayrii nama yaadee nama gorsaa dhugaadhuma isaa khayrii dalagaa. Hundaafuu ka keessa namaa kan beeku rabbuma. Wani nuti kadhannu yoo jiraate rabbi qajeeluma nuuf haa kennu. Rabbi nu qajeelchee nuuf haa qajeelchu. Anilleen ilma namaati. Ilma namaati waan hin dogongorre hin jiru. Ammas ijoollummaan natti jira. Ni dogongora. Yeroo baay'ee yeroo takka lama miti. Ni dogongora waan hedduun dogongora. So yeroo tokko garuu dogongora kiyya keessaa wanni yoo dogongorees ofuma miidha malee ilma namaa kana miidhu baay'ee. Dogongorri kiyyaa nama miidha malee jechaan illee ta'e gochaan ilma namaa kana miidhee beekadhee yaadu. Yoo akka carraa immoo jiraate ammallee dhiifaman isin gaafadha. Rabbiin namni na arguudhaaf waa hojjetu osoo hin taane namuma sodaa rabbii